Hordoftoota Abrahaam Aappatiyuub ani nagaa isin akkami jecha barnoota irra akkam faayidaa qabdu takka isinii fideen dhufee jira jechuudha. Innis barnoota hawaasaa kutaa 8ffaati jechuudha. Barnoota hawaasaa kutaa 8ffaati. Kunoo barnoonni hawaasaa kutaa 8ffaa baafanni isaa akkuma ilaalaa jirtan isa kana fakkaata jechuudha. Isa kana fakkaata. Kunoo fakkii kanaatillee ni qaba jechuudha. Barnoota hawaasaa kutaa 8ffaa kana asumarratti waliin chaanaaluma kanarratti waliin ilaallee kan xumurru ta'a jechuudha. Isinis nu hordofaa, chaanaalicha subscribe, like, share gochuun eegalaan isiniin jedha. Gaa hunoo akkuma ilaalaa jirtan kitaabni keessan isa kana fakkaata jechuudha. Kan bara 2015 jechuudha. Egaa akkuma ilaalaa jirtan baafatallee ni qaba. Boqonnaan tokko maal jedha? Boqonnaan tokko amaloota uumama lafaa jedha. Amaloota uumama lafaa jedha. Isa jalatti mata duree ni qabnaa. Takka tuqaa humnoota keessa lafaa teessuma lafaa jijjiiran jedha. Humnoota keessa lafaa teessuma lafaa jijjiiran kan jedhutu jira. Isas asumarratti waliin chaanaaluma kanarratti waliin ilaallee xumurre jechuudha. Isin nu hordofuu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa kan itti aanus akkuma ilaalaa jirtan takka tuqaa lama humnoota irra lafaa teessuma lafaa jijjiiran qabiyyeewwanii fi biqqaana qilleensa marsaa lafaa, qabiyyeewwan qilleensa marsaa lafaa, baqqaanota qilleensa marsaa lafaa, wantoota qilleensa jijjiiramaa fi qilleensa baramaa to'atan hanga jedhutti itti aanee akkasumas maalummaa qilleensa jijjiiramaa fi qilleensa baramaa, maalummaa qilleensa jijjiiramaa fi qilleensa baramaa kan jedhu guututti walumaan ilaallaa. Qabiyyeewwan qilleensa jijjiiramaa fi qilleensa baramaa Itoophiyaa kan jedhullee walumaan ilaalla jechuudha. Boqonnaan lama immoo uummataa fi sochiilee hawaas-diinagdee. Uummataa fi sochiilee hawaas-diinagdee kan jedhu kana jechuudha. Isa kanas walumaan chaanaaluma kanarratti waliin ilaalla jechuudha. Viidiyoon akka isin qaqqabuuf subscribe gootanii mallattoo bilbilaa sana subscribe erga irraa balleessitanii gadi qabdanii ol isee jettu isee jalqabarra dho'attan jechuu akka viidiyoon nuti gadhiifnu isin qaqqabuuf jechuudha. Egaa kan itti aanu akkasumatti boqonnaa 3 qabeenya uumamaa fi guddina hawaas-diinagdeedha. Boqonnaa 4 seenaa addunyaa ammayyaa fi bara jalqabbii isaa jedha. Akkasuma boqonnaa 5 immoo akkasumas boqonnaan 5 seenaa Afrikaa bara 1500 eegalee jiru jedha. Egaa kan itti aanu boqonnaa 6 seenaa Itoophiyaa bara ammayyaa jedha. Akkasumas boqonnaa 7 dhimmoota ijoo addunyaa xiyyeeffannoo barbaadan jedha. Hanga isa kanatti walumaan chaanaaluma kanarratti xumurre jechuudha. Egaa boqonnaa tokko akkuma ilaalaa jirtan boqonnaan tokko isa kana jechuudha. Boqonnaa tokko jedha amaloota uumama lafaa. Uumamni lafaa amala akkam qaba kan jedhu asumarratti keessaa argannee waliin ilaalla jechuudha. Bu'aawwan barachuu boqonnichaa jedha. Erga boqonnaa kana barattee waan hubachuu qabdu jechuudha. Bu'aawwan barachuu boqonnichaa jedha jechuudha. Inni kuni isa kana jalatti akkuma ilaalaa jirtan adeemsaa fi xumura barnoota kanaan boodaa jedha. Adeemsaa fi xumura barnoota kanaan booda wanni ati hubachuu qabdu tokko haalota uumama teessuma lafaa garaagaraa addanii baastedha. Haalota uumama teessuma lafaa garaagaraa addaan ni baastedha.
Inni itti aanu immoo teessuma lafaa adda addaa sababa humnoota keessa lafaa fi irra lafaatiin uumaman ni tarreessita jedha. Ni tarreessita jechuudha. Humnoota irra lafaa fi keessa lafaa dhiibbaa akkamii fa'aa jireenya dhala namaa irratti akka gaggeessisan adda ni baasta jedha. Inni itti aanu immoo garaagarummaa qilleensa baramaa fi qilleensa jijjiiramaa gidduu jiru adda ni baasta jedha. Inni kaan immoo qabiyyeewwan qilleensa baramaa fi wantoota qilleensa baramaa to'atan ni tarreessita jedha. Inni itti aanu immoo sababoota garaagarummaa roobaa fi teempireechara naannoo lafa baddaa badda daree gammoojjii uumamuuf wal bira qabuun ni ibsita jedha. Inni kaangaa seensa jechuudha. Seensi akkana jedha. Kutaa torbaffaa keessatti amaloota uumama lafaa fi sirna biiftuu qabiyyeewwan irra lafaa caasaa keessa lafatti argaman lafaa fi madda odeeffannoo irra lafaa keessa lafaa fi handhuura lafaa akkasumas kattaalee fi faayidaa isaanii diinagdeef qaban barachuu keessan ni yaadatamaa jedha. Ni yaadatama. Dhugaadha eeyyeegaa. Chaanaala kanarrallee ni jira jechuu boqonnaa tokko isiniif gadhiiseetiin jira jechuu isa laaluu ni dandeessanii seentanii waa'ee faayidaa kattaalee, waa'ee handhuura lafaa, waa'ee keessa lafaa, waa'ee irra lafaa bal'inaan kan jirudha jechuudha. Saniifuu isa san seentanii cheegodhu barattanii jirtan jedha eeyyee ni yaadatama. Kutaa kana keessatti immoo amaloota uumama lafaa, humnoota irra lafaa fi keessa lafaa teessuma lafaa jijjiiran caasaa lafaa fi qabiyyeewwan qilleensa marsaa lafaa keessatti argaman akkasumas wantoota qilleensa jijjiiramaa qilleensa baramaa to'atan ni barattu jedha. Hayyeega gahumsa barachuu yoo xiqqaate bira gahamuu qabu jedha. Bira gahamuu qabu mata duree kana jalatti jechuudha. Humnoota keessa lafaa fi irra lafaa fuula lafaa jijjiiran adda ni baafta jedha. Isa kana dudubbisaadha kitaaba ni qabdan jedheeti yaada. Kallattumaan gara barnoota keenyaa hayaanu. Barnoonni keenya egaa takka tuqaa takka humnoota teessuma lafaa jijjiiran kan jedhu kana waliin ilaalla jechuudha. Humnoota teessuma lafaa jijjiiran eenyu fa'aadha? Humni teessuma lafaa jijjiiran kan jedhudha. Ilaalla jechuudha. Walumaan ilaalla. Teessuma lafaa jechuun haala faca'insa qaamota irra lafaa gaazota adda addaa faca'anii argamanidha. Teessuma lafaa jechuun haala faca'insa qaamota irra lafaa gosoota adda addaa faca'anii argamanii jechuudha. Gosoota adda addaa faca'anii argaman jechuudha. Teessuma lafaa iddoo hundatti wal fakkaataa miti. Egaa akkuma beektan isinilleen teessumni lafaa iddoo hundatti wal fakkaataa miti jechuudha. Wal fakkaataa miti. Teessuma lafaa jechuun danaa yookaan boca fuulli lafaa qabudha. Teessuma lafaa jechuun danaa yookaan boca fuulli lafaa maal godhudha jechuudha qabudha jechuudha. Isaanis gaarreen, pilaatoowwan, sululaa fi lafa dhooqaa fa'a. Lafa dhooqaa fa'adha jechuudha. Kunis ta'uu kan danda'e sababa humnoota keessaa fi irra lafaatiin kan uumamanidha jedha. Sababoota humnoota keessaa fi irra lafaatiin kan uumamanidha jechuudha. Humnoonni qaama irra lafaa irratti jijjiirama fidan kunneenis bubbee, bishaan lolaa, cabbii, baqee sigigaatuu, dadacha'iinsa lafaa, babbaqaqinsa, adeemsa volkaanizimii fa'i jedha. Isaan kun firmeeqa jechuudha. Takka bubbeedhaa, 2 bishaan lolaadhaa, 3 cabbiidhaa, 4 baqee sigigaa jechuudha. 5 dadacha'iinsa lafaatii, 6 babbaqaqinsa
torba adeemsa volkaanizimiiti jechuudha. Isaan kana naaf qabatan sababa kanaatiin lafti bifa garagaraa fidate jechuudha. Humnoonni qaama irra lafaa irratti jijjiirama fidan kana jechuudha. Isaan kana jechuudha. Akkuma argaa jirtan fakkiin ni jira. Gaara laa. Inni kun gaara. Inni kun akkatti kan agartan kun akkatti gaara gaa'ee ni beektan. Ni beektanii sulula immoo inni gidduu kanaa kun laa. Inni gidduu kanaa kun isinii mul'ata yeetiin abdii godha. Sulula kun immoo lafa diriiraadha laa. Lafa diriiraadha kun bishaani. Kun bishaanii kun gaa hawaadha jechuudha. Hawaadha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Teessuma lafaa bakkaa bakkatti garaagarummaa qaba jedha. Teessumni lafaa bakkaa bakkatti garaagarummaa qaba. Garaagarummaa teessuma lafaa kunneen kan uumaman sababoota humnoota fuula lafaa irrattii fi keessa lafaatti uumaman irraa kan ka'edha jechuudha. Jijjiiramni teessuma lafaa kun adeemsa walirraa hin cinneedha. Jijjiiramni teessuma lafaa kuni adeemsa walirraa hin cinneedha jechuudha. Walirraa hin cinneedha. Isa kana qabutu sababoota humnoota fuula lafaa irrattii fi keessa lafaatiin uumamuu irraa kan ka'e jijjiiramni teessuma lafaa kunis kan addaan hin cinneedha jechuudha. Takka humnoota keessa lafaa teessuma lafaa jijjiiran. Humnoota keessa lafaa teessuma lafaa jijjiiran jedha. Isa jalatti humnoonni keessa lafaa kanneen keessa lafaatii uumamanii jijjiirama qaama lafaa irratti fidanidha. Humnoota keessa lafaa jechuun kanneen keessa lafatti uumamanii kanneen akka fakkeenyaaf volkaanoon eessaa lafa gama jalaa hudduu jalaa ka'a jechuudha. Kanneen akkasii ta'anii immoo isaan jijjiiramni isaan fidan maali? Bu'aan isaanii jijjiiramni isaan fidan jijjiiramni isaan fidan immoo fuula lafarratti jechuudha. Jijjiiramni isaan fidan fuula lafarratti jechuudha. Isaan keessaa beekamoon dho'insa volkaanoo. Jijjiiramni keessa lafaatii ka'anii fuula lafarratti jijjiirama fidan humnoonni keessa lafaatii ka'anii fuula lafarratti jijjiirama fidan eenyu fa'aa isiniin jaa? Tokko dho'insa volkaanoo, lama dadacha'insa lafaa, sadi babbaqaqinsa lafaa fi afur kirkira lafaati jechuudha. Isaan kana naa qabachuu qabdan. Dho'insa volkaanoo, dadacha'insa lafaa, babbaqaqinsa lafaa fi kirkira lafaa isaan kun humnoota keessa lafaa fi jijjiirama fuula lafarratti fidan jedhamanii beekamanii jechuudha. Jedhamanii beekaman jechuudha. Sababoota humnoota keessa lafaatiin teessumni lafaa adda addaa uumamaniiru jechuudha. Maal jechuu fedheeti? Sababoota humnoota keessa lafaatiin kaama maqaa isaan dho'insa volkaanoo, babbaqqiinsa lafaa, dadacha'insa lafaa, kirkira lafaa kan jenne kanarraa kan ka'e teessumni lafaa adda addaa uumamaniiru jechuudha. Teessumni lafaa adda addaa uumamaniiru jiru jechuudha. Teessumni lafaa adda addaa uumamaniiru. Adeemsi kun yeroo hunda kan walirraa hin cinnee fi itti fufaa kan ta'edha. Itti fufaadha jechuudha. Yeroo hunda adeemsi kun kan jirudha hanga dacheen kun jirtutti jechuudha. Teessuma lafaa haala kanaan uumaman qaamota lafaa kanneen ijaan hin mul'anne irraa kaasee hamma qaamota gurguddoo kanneen akka gaarreen, pilaatoowwan, sululawwan, lafa diriiraa fi kan kana fakkaatan hanga ga'utti kan jirudha jechuudha. Kanaaf addunyaa irratti fakkeenya gaarii kan ta'an keessaa gadi fageenya guddaa kan qabu Deersiidha jechuudha. Deersiidha akkuma argaa jirtan. Deersii jedhama. Gadi fageenya guddaa kan qabu addunyaa keenya irratti. Innis biyyoota Israa'elii fi Libaanos jidduutti argama jechuudha. Israa'elii fi Libaanos gidduutti argama jechuudha. Israa'elii fi Libaanos gidduutti argama. Yoo ta'u ol ka'insa guddaa addunyaa kan ta'e immoo gaarreen Himaaliyaa keessaa jechuudha. Gaarreen Himaaliyaa keessaa gaara Everest jedhamudha jechuudha. Gaara Everest jedhamudha jechuudha.
Gara biraatiin teessuma lafaa biyya keenyaa yommuu fudhannu garaagarummaa guddaatu jira jedha. Biyya teenya illee fudhannee amma akka addunyaatti gadi fageenya guddaa kan qabu deersiidha. Innis biyya Israa'elii fi Libaanos jidduutti argama jennee jira. Inni ol ka'iinsa guddaa qabu immoo addunyaarraa gaarreen Himaalayaa keessaa eenyu? Everest yookaan jaaniin gabaabsanii jechuudha. Fakkeenyaaf ol ka'umsi guddaan gaarreen kaaba biyyattii teenyatti argaman keessaa gaara Raas Dajan sirrii galaanaa ol 4,620 meetira ta'a jechuudha inni kan dheeratu sirrii galaanaa ol lafa tokko safaruudhaaf ol ka'iinsa lafaa safaruudhaaf sirra galaanarraa kaasanii safaranii sirra galaanarraa ka'ee inni hanga oloon isaa hojjaan isaa jechuudha 4,620 meetira ta'a jechuudha. Lafti dhooqa guddaa qabu immoo bulchiinsa mootummaa naannoo Affaar iddoo Daaloolaa jedhamutti kan argamu sirrii galaanaa gadi negatiiva jechuun inni kun bakka tana negatiif wayii kaaddaati maayinas kaaddaati 116 meetira 116 meetira ta'a jechuudha. Bakkeewwan ol ka'iinsa guddaa addunyaa ta'an gabatee asiin gadii keessa ilaali jechuudha. Walumaa galatti ni ilaalla. Wajjumaan ilaalla jechuudha. Isa kana wajjumaan ilaalla jechuudha. Maqaa gaarreeniiti. Bakka kana maqaa gaarreeniiti. Bakka kana ol ka'iinsa meetiraan isaan qaban jechuudha. Hojjaa isaaniiti jechuudha. Ardii itti argaman jechuudha. Tokkoffaan Everest. Gaarri addunyaa keenya jechuudha. Innis Eeshiyaa keessatti argama. Gaara maal jedhamu irratti argama? Reeffuntaan akkuma ilaallatti. Akkuma solitti ilaalletti. Gaara Himaalayaa keessaa jechuudha inni Everest. Innis meetirri isaa 8,850. 8,850 Eeshiyaa keessatti argama jechuudha. Kilimaanjaroo inni lammaffaa Kilimaanjaroo Afrikaa keessatti argama. Tokko qofa Everest qofaatutu Eeshiyaadha. Isaan kaan immoo Kilimaanjaroo tulluu diimtuu Raas Dajan kan jedhaman Afrikaatti akka argaman qabachuu qabdan. Tokko qofa Eeshiyaan akka ta'e jechuudha. San booda meetira isaanii qabachuudha. Wanni isin irraa eegamu. Kilimaanjaroon 5,895 hojjaan isaa dheerinni isaa jechuudha. Inni sadaffaa tulluu diimtuu. Inni illee Afrikaadhaa akkuma isiniin jee 4,377 meetira hojjaan yookaan ol ka'iinsi isaa jechuudha. Inni afuraffaa Raas Dajan keenya kana jechuudha. Kan biyya Itoophiyaa jechuudha. 4,620 Afrikaa jechuudha. Kana naa qabadhaa. Hayyeegaa barnoota keenyaa irra eegalumsaaf akka nu ta'uuf asirratti dhaabnee jirra. Walumaan itti fufna isin chaanaalii keenya subscribe, like, share gochuu hin dagatinaadha. Waliin jirra, waliin guddanna, walumaan gara fuulduratti ceena. Walittistummaa yaadnu subscribe godhaa. Hiriyoota keessaniif illee share naa goggodhaa. Wal fayyadaa, waloo fayyaddan, waliinoo guddanne, waliin guddifnaa jechuu biyya teenya illee. Saniifuu isin waan isin irraa eegamu godha. Anillee waan irraa eegamu nan godha jechuudha. Waan na dhaggeeffataniif galatoomaa isiniin jedha.